ربي مجاسد نوبان بقى كاسم الله العظيم سقافنا يا ربي نوبان أرنا نرى أولشي يا رب يوم نبدو تان اللي نبدما كلامك كتاب النوك نلا يا رب إيه نبدا يا ربي نهو اعترافتان إن بين بديتي يا ربي نلالني إلى كلامك يتنبتا جرا كلامك كنلاني يا ربي مجاسد نوبان naannoo isa jechuun gaaruu malee waan jiran. Godaanee Bakka duraan jiru illee godaanee bakka biraa gaalichi nafiti. ati hamra taslis gaarrin jiru. hamra moo hamraa fi lamuu jidduu yattaan Tasliisii gadi bara gara lamuu ati tasliisii gadi. Aywa. Ati bakka si kaa'u turan gaara moo gorfaa jira? Bakki jedhe nakaan gurfaadha ka gurfaadha. Gorfaa san Arabni sin dhufu. Araba nagarre ani gurfama takka wayii keessa na fiddee galgala wayii na baaftee na deebite galgala san immoo araba illee nagarre ani gurfama bakka gurfama keessa gurfama takka wayii keessa gurfama inni guddaadha bakka san arabni illee seen. Gorfaan kun manum bulukeetaan ijaarame imaaraa durii moofaadha. Jechuun bareedaadha mukeeffallee waa manni bareedaadha. Arabni hin beeka jechuu waan akkanaa kan akka achi dalagan. Maal sawaayinu arabuma ta'uu dhabu. bari qeerroo akkasii miti qeerroo aramni jechuudha aramni lamuu haasanii fi irra caala aramni lamuu haasan jirtu guutuun isaaniititti guututti akka waan icciitii kana xiqqoo isii beekanii hin Suuti haalli itti kaa'uun turan sun baay'ee fokkisaadha. Baay'ee garaa nu nyaatee gaddineerra. Ummanni kun meeshaa gurguddaa qaban moo shuggutii xixinnoo tanan namarra dhaabbatan? Shuggutii maqaban shuggutii maani meeshaa guddaa nagarre shuggutii maqaban shuggutii jedhi maraa adduma addaan qabdi jedhi nama torba. Ati keemaa keessa moo gorfaa rafuu turte yeroo si fuudhan? Ani keema rabaa jechuun ala rafa bakka sana waan jedhanii bineensa jira reema bira ala gaaba fadheera. Bakka raftu sanitti harkatti haada sikkaayan. Achumatti ana quban qabne watan lafa ka'u lafatti na qabde nama baay'atinne qubanii itti soba wal maqabne harka duubatti na hidhaniituma ijallee na hidhanii na baasa. Jarri haraamiin naannoo saniin akka jiran san dura information waan qabdan turtanii isin. Assalamualaikum. Information waan jiru naannoo kana. Information baatii meeqa dalagdeetta bakka sanitti? Baatii achillee bakka xiqqoon achi ol dalagadhee reemaan qaalichi na godaansichitti malee. Achi nuun dalagne guyyama 8 meeqicha. Guyyam 8 akkuma dalagdee si fuudhan. Kabajama isinin jedha rooni haroota sanillee welcome bagagama youtube channel kiyya nagaan dhuftanii isimadhe jira share like subscribe gochuun dagatina isinin jedha egaa hordoftoota kiyya alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u du'aayin lafa buutee hin baddu jechuu du'aayin haadhaaf abbaa rabbiin nama kenna kayoo biyya ofiitirraa rakkatee karaa kana karaa meeqa argeetiin dhufe asitti illee namni qabee birrii riyaala 30 fida riyaala 20 fida ani namni biyya alaa yoo namni rakkate yoo namni qabame yoo namni miidhame hin guurame eeffatanii gizee maraa nama qabanii birrii gaafatanii karatti walaakin rabbiin zaalima akkana kana nama kennarraa haa qabu hunduma isaatiyyuu hunduu rakkatee jennan biyyaa ba'e amantiin gandaan kutaa wal qoodanii walmiidhaa walirra yaaduun rakkina biyyaa nama baase malee quufa miti haadhaaf abbaan ofiitti fuu rakkatanii waan qabatan dhabanii ilmi karaa baharaa kana aduu keessa deemee dhagaa gaara keessa deemee dhufe yoo ta'as ga'u immoo wanni isa eeggatu ka biraati jechuudha. Kuni akka dalagatanii wali of hin jijjiirree akka maatii of hin jijjiirree akka fillee nama hin taane wal balleessuu jedhama. Rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu. Ijoollee keenya karaa baharatti dhuftan hamtuun isin argini hunduma keessanuu rakkoo keessa jirtanillee rabbi rakkoo kana keessa daddaffitti isin haa baasu horra zaalima nama qabu horra zaalima nama dararu rabbi hijaab isinirraa haa godhu. Alhamdulillah mucaan kun bahee jira haati yeroo miidiyaa irratti boottee himmaan ofii harcaastu bahee tokko garaa nama nyaatti qalbiin nama caba jechuudha. Walaakin alhamdulillah baga rabbiin mucaa kana baase
hunduma isaatu karakkoo keessa jiru karabbiin malee namni hin arginillee akka hidhanii dararaa jiran ka hidhanii tumaa jira rabbiin rakkoo kana keessa haa baasu. Alhamdulillah mucaan kun bahee jira wallahi namoonni tokko du'ellee jedhanii viidiyoo irra dalaganii wallahi baga rabbiin baase baga waan ta'ini haadhaaf abbaan himmaa akka cacaasanii boo'essu baay'ee garaa nama nyaatanii qalbii nama cabsanii hunduma isaaniitu rabbi hamtuu irraa haa qabu nagayaan dalagatanii of jijjiiranii haa galanii akkuma kenna akkuma nama kamiyyuu isaanillee rakkannaan biyya baanii namni karaa seeratiin dhufuu fi namni karaa baharaatiin dhufu tokko miti beelamee qaargee rakkoo meeqa argee tumamee karaa kana dhufa jechuudha. Rabbi hamtuu isinirraa haa qabu. Obboleeyyan kiyya nama nagaan dalagatee bahee galuu rabbi haa taasisu. Silaa namni biyya taa'aa hin dhufinaa yoo jedhan hin dhaga'u. Rakkinatu hin teessisne isaanillee jaalatanii miti ilmi namaa tokko jiraatee yoo akka ilma namaatitti hin uffatin akka ilma namaatitti hin nyaatin jireenyi ilmi namaa jiraatu yoo hin jiraatin qalbii isa cabaa hin taa'u jechuudha. Jireenyi biyyaa nama hin teessisu osoo qabaate immoo karaa baharaa kanaan dhagaa dhiitee rakkoo meeqa dhiitee dhufuun barbaadu jechuudha. Osoo qabaate hunduu karaa seeratiin dhufuu barbaada jechuudha. Walaakin dhabdi waan nama hin goone hin qabdu namni rakkannaan karaa baharaatiin dhufa. Rabbi rakkoo hijaab isinirraa haa godhu. Rabbi nagaa haa godhu. Nama akkuma duraanii yeroo duraanii namni nagaan deemee karaa baharaatillee nagaan dalagatee jijjiiree gala. Yeroo ammaa kana baay'ee ulfaata. Rabbi hamtuu isinirraa haa qabu. Nama karaa nagaa dhufee dalagatee nagaan gara biyyaa muraada guuttatee galee ifaa jiru keessa umurii dheeraa jiraatu rabbi isin haa taasisu. Hunduma keenya iyyuu nama biyya namaa jiru nama gubatee biyya namaatitti jireenya kiyya of jijjiiraa jedhee biyya bahe rabbiin umriin dheeressee muraada nu guutee nama galee biyyatti nagaan galee suuraa ofii san keessa jiraate itti gammadu rabbi nu haa taasisu. Egaa hordoftoota kiyya du'aayin haadhaaf abbaa lafan baddu. Alhamdulillah mucaan kun bahee jira. Baay'ee waan nama gammachiisudha. Haadha miskiina boottisan rabbiin himimmaan isii wajjirra oolchee jira. Alhamdulillah rabbiin nama kamiyyuu haadholii ilmoon isaanii biyya namaatitti qabamtee rakkatan hamtuu irraa haa qabu. Rabbiin isaan haa gammachiisu fuula isaanii rabbi haa ibsu. Ilmi kiyya dalagatee of jijjiiree wayirra ga'ee sagalee isaa dhagaa eeyti haati. Walaakin yoo viidiyoon taane waraabanii itti arganii ofii tufuu waan nyaatanii bulanii qabne birrii haganaa fidi jedhanii irra murteessa dachiifamee tanatu nama gurguraa jechuudha. Birrii hanganaa dhiisitii namni biyya keenya dalagaa guyyaa qansiraa birrii meeqan dalagatee oolee gala ofiiyyuu maal akka masruufa godhatu hin qabu jechuudha. Namni hundi keessan hin beektan jireenya biyya keenya hollaatte namni hin beekne hin jiru jechuudha. Jireenya biyya keenya guyyaa dhagaa baataa oolanii waa meeqa dalagaa oolanii birrii muraasa namni argatu jechuudha. Jireenyi immoo akkasii miti. Waan ati ji'a 2-3 dalagdeeyyuu wacii mana keetii waan barbaadde fuul gootee godhachuu hin dandeettu jechuudha. Akkasii rabbi haa laaffisu haa maraayyuu kam dubbanne kam dhiisna. Rabbi nagaa haa godhu. Namni bakka deemetti nagaan dalagatee nagaan ba'ee galuun alhamdulillah rabbiin kooluu ofii isinirraa haa qabu. Rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu. Namni fuuraa ofii osoo dalagatee nyaate namatti tola. Nageenyi illee hin dhufa yoo namni walii galeetiin tokko ta'ee ittiin jiraatu. Ka dalagatullee nagaan dalagatee osoo haga san gara dalagaa bubba'eetiin dalagatee jechuudha. Namni ilma namaa qabee akkanatti dararu kuni wallahi rabbiin jazaa isaa haa deebi'u maal jennaree nama akkanatti nama keenya dararee birrii fida akkuma birrii lafa yaatu namni osoo birrii qabaate maaliif biyyarraa bayan namatti hin dhagahamu jechuudha. Rabbi haa laaffisu. Yaanni kiyya kana fakkaata. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Haga viidiyoo biraatti walitti deebiin nagaan naaf turaa isiniin jedha. Alhamdulillahi gammachuudha. Baga rabbiin himimmaan haadhatee na sana hojirra oolchee haa jiraatu. Haga viidiyoo biraatti maal ta'u nagaan naaf turaa. Haga nama godhu beeyta yoo ilma qabdanii ka of dura itti deemtanillee waan ilmoon nama guutu ilma guddisuun akkam chaalenjii akkamii akka nama gaafatu arguuf deemtanii kanaaf osoo mucattii tan osoo dhiiftanii miidiyaa kanarratti yeroo hedduu bootti viidiyoo isiin argitanii ani maaliif garaan nyaatti viidiyoo ishiirraa dalagatuuf viidiyoo ishii ittiin guddatuuf osoo hin taane baqa garaa nama nyaata namni